shanyu maalellisu tiktaakii saba addaan cabsu tiktaakii mootummaadhaa fi uummata bosona walitti jiru tiktaakii tokkummaa oromoo balleessu jiru tiktaakii kun tiktaakii addunyaa kanatti rabshaa godhu jiru tiktaakii kun tiktaakii boollatikaati tiktaakii kun nurraa cufamuu qaba ja'anii maallaqa ganaqanii barcaa kafalanii namoota Afrikaa kan biiroo tiktookii keessa dalagamu maallaqa kasi cuqqaalanii tiktookii kiyya kana gubsiisanii jechuudha. Wallaahi billaahi tallaahi oromoot keessini kijibaan jiru tiktookii kiyya adireesa irraa walirraa fudhataniiti miilaan deemanii biiroo agartanii miti biiroo tiktookii oofisa dhaqanii maallaqa gannaqanii tiktookii kiyya cufan. Dhaggeeffadha takkaffaa ani biyya alaatiin jira hamaa tokko hin taane dhibatti shantamii nama 580 oli ripoortii godhanii gubuu dinnaan kaampaaniin seeraan gaafataman deemanii maallaqa kafalanii tiktaakii kiyya na bira jira. Mr. Roku ragaanaa ba'uu danda'a. Waajjira Faransaa waajjira Ameerikaa kana keessatti cufamne tiktookiin kiyya sila Awurooppaa kana keessatti cufame akkana funyaan isaanii lafa riganiiti maakamatti dhiyaatanii tiktookii kiyya bananii jechuudha. Hangan xabaqaa itti qabadhuun gee tiktookii Ameerikatti cufsiisan. Londanitti mukunoo Mr. Roku miila isaatiin deemeeti waajjira London dhaqee gaafate. Waajjira London tiktookiin kun tiktaakii balaaleffannaadhaan cufame tiktaakiin kuni maallaqa kafalamee cufame tiktaakiin kun qilleensa irratti hin deebi'u jaatamee kakatameeti dadhabneef raadhiifne jechuudha. Namni na gube nama 6 qofa. Namni 6 maallaqa aggaachii walitti kafalaniiti akka yeroo geema nama taphachiisan aggaachii kafalanii leencaa fi tiktook yuunivarsiitii darbanitti addunyaa tana guutuu akka mukatti fannisee akkana ashkaraakkaru yoon afaan Somaaliitiin dubbadde yoon afaan Amaaraatiin dubbadde yoon afaan Oromootiin dubbadde gana afaan addunyaatiin haasaween isin garsiisa moo amma booda. I am talking English, okay? Amma booda afaan addunyaan itti walii galtuun haasaween isin garsiisa. Tiktookii yoo gumne mooraalii cabaa. TikTokii yoo gumne miidiyaa kanarraa baddi. TikTokii yoo gumne afaan qabatti. TikTokii yoo gumne ni rifatti ture miyaanni akkattiin cinaacha galee akkana si cabsa kuloolaan. Nama cinaacha galee akkana si cafa kulaalan. Cinaacha ciisee jechuun nama qottoo akkanatti isin kaayee garaa isin gubaani. Inshallah silaa washalaatee san gabbaasanii TikTokii kanarra keessanii Oromoon fooloo isin sila gurubbii miiqanya nama jabaa sabni qabu mooraalii cabsuudhaaf carraaytan nuti warri jajjaboon onnee fi sammuu qabu akkana ciifnee isini cafee nalaal kunoo kanatti kunoo Oromoo kiyya ammaas ni jira bar saba Oromooti kuni tiktookii guddaa irrattis bar yoo ajandaan akkam guddate namni 5 namni 2 kumni 4 nalaala yoo ajandaa godhe ani Nasra rasaasa ta'uu kiyya kuno Oromoon na jala jira ammas kottu laali gubadhu gana balbali kottu ni balbalta gana ammallee miliyoona 10 gannaytee gurgurta tiktoon tollee kasi Oromooti ya qabbaneese yeroon Oromooti ya dubbadullee Oromooti ya mataa wal qabee yeroon firaalolullee Oromooti ya mataa wal qabeetiin Oromoon karaa hundarraa na jaalattee dhuftee fooloo na gootee malee ani haffaayfadhee taa'ee halkanii guyyaa sa'a 7 sa'a 8 laayifii irra taa'ee fooloo barbaadaaf bar waan tokko waan goni dalageen beeku ani onne akka ibiddaa qabadhee dhufeetiin baazuuqaa akkana darbee deemee baazuuqaa akkana cimmeeffadhee kana darbee deemee Oromoon tiyya bara akkasitti Nasra is queen of Oromo ta du'aa jiru qabdu ta toltu nu baastu ta kaawundatuu dawaanuu qabdu jettee Oromoon naf jira yaati malee an Oromoon dantaa dhuunfaatiin takkaa isaan darareen beeku meediyaa kanarratti. Guyyaa tokko dhuunfaa kiyyaan Oromoo darareen beekwani. Oromoo wanni dhuftee fooloo na gootuuf waan isaan darareellee hin qabullee dararuufillee hin taa'u isaanii yoon aarsaa kafalee malee. Yoon Oromoo tiyyaaf aarsaa kafalee malee aarsaa hin Oromoo kafalchiisu hin jirtu meediyaa kanarratti ani.
Marrena goda akasna ta haje oromo nan diga da bunjurtu media kanarati biye bagay saninyada ummata jira ajawa tortor tule ummata tortora turawa ajoy tule tortor tota kudunota warra shilmi ajoy tule shilmi ajoy tore cinca da oromo na ciulalle tikta yoro abo gaftu ku gafan ibidesinin na kay singubu dufuta inshallah isinin beka gafan ibid amma blog singoden jira kay sinif beten am blog galgal sin rain kasa video san le kada gefatan blog sin rain kasa gareni blog gode ifbet gareni blog gode ifbet gareni blog gode ifbetan holale hola kan hola wal ges anama kasit wallahi akana litibone akani timada wadade sakacharu marat ma jangi miti do fi so da garte miti en fadde o weti tiktok rek en sifaddu tiktok yi bagan gubatini baga tiktok ki ormo fakkate gubate baga tiktok ki ya sena bare durbate baga tiktok ki ya matana wal qabe saganta afrankallo to ogasti kudator bare tiktok ki ya video gabasiti gubachun ki ya tiktok kun akamale matana wal qabe lal ani durano oromumatti miida mamale bakkida gabakkiti na wal gen jurtuani wan oromo dafta urratti miida mamale minim kuni matana wal qaba male matake yana gadin qabu shanyumma akka sabo oromo kuta kurata ka wali galatti gabatan saganta sangone akka ilman borana barentoti mata wali kamne saganta bare dutumurre oromo nundinuraga garu gade gare sharmuta garen kashlabbe garen hinaftu garen huduna dola demti akana ma televizion daawatu ti go dala raul qabdial kan gutu daawacha bultusun tiktok gubti ani akan du fe zabbate sakanati siragatu khana fule khiya agar tamale inu man televizion naddo bakabirata isnal kan gutu video daawacha bultan sani mityan ani akad hiran na daawatani saganta oromo ratti tiktok khiya gubdan Mr. Rock, how are you? Mr. Rock! Hello? Yes. What is upset for you today is very angry, very... what is wrong with you? Or are you okay? Yes, I am okay. You are Oromo... understand Oromo language? I am understand sometime. Maybe. Why upsetting for you today? Oh my God. You understand me, no? I am understand you know. What, you are Oromo talking now? Sometime, maybe. Okay, talking. Today, me have why problem. Why problem? What problem? You understand me, no? I understand your big TikToky is a county is a problem. You go. Okay. No, talking too much. Yeah. Okay. Yeah, you is okay? I am is okay. You is okay? Yeah, my TikTok, you going office TikTok London. Yes or no? I am going inside for you TikTok London. I'm asking, I'm checking, I'm looking inside. Okay. No, now, no talking. Next. Nice. Too much stress. No. Listen me. Today, Okay. I'm talking about for you. You are sitting down for you. You are looking about for you.
You are nice, beautiful, adi, nice makeuping, everything is beautiful, nice hair, nice looking eyes, everyone, everything. Next. Why worry for you? Why upsetting for you? Next. Exactly. I'm check you today. Me? You looking at me? You checking me? Exactly, every day, one day. Respect. Respect, Arab. Next. Ya Rabbi. Akam Jarta? I am no good today. Why? What is wrong in telling me? I have full formation. My account to TikTok. Yeah. My TikTok no coming. Go. Today I am go off your office TikTok in German in Berlin. My TikTok have a big problem. Okay. Under the table? Yes, one group money give office TikTok. Okay, my TikTok is on. Okay, you give money. My TikTok is off. No, me. Group. Next group. Under the table group. Under the table, naked. Yeah. Legged, you am sleeping? Okay. What? Why magaraja? You have magaraja for you? Mada. What mada? Something. This one, why? This one, magaraja? This one is nice, exactly beautiful haircut. Haircutting is nice. Everything is good. You hair white. Sometimes, maybe, yes. You It's hair okay. white. Come video. Come Show video, me. people look. Yeah. Show me. Come. Show me for you. Where is it? You hair white. Wait. What is Wait. problem? Wait, No problem. you are dulecha. It's fine. No problem. I am exactly professional gentleman. How old are you? I'm 21 years old, 21 day, 21 second, 21 hours, 21 kilometer long every day, one day. Why? What you looking for me, asking, checking for me? I'm check you. You single woman? No. You big man. No. You have well. I know. I am underage. How old is for you? I am 2010. La ilaha illallah ya Rabbi. What's problem? No problem. Maybe 21, 23 maybe for you. I am very big for you. I'm 65 sometime. What are you saying? No, Exactly. I am 2010. 2010? Yeah. 2010? What is 2010? It's 2024. No, 2010. Okay. Tell me, what is wrong TikTok now? Account. My big TikTok account. No.